akka ta'een irraa hubadhe achi gubbaatti gaafa beeksiftu maqaa ishee Aanaa Tasfaa jettee dubbatte garuu maqaa ishee TV irratti Salamoonidha jechuudha. Dhimmi viidiyoo sanaas immoo waggaa tokkoof kan turedha jechuudha. EBS irratti kan darbedha. Waggaa tokkoof turedha jechuudha sagantaan sun erga taasifame. Egaa Salaam immoo gara Mo'aa TV'tti kan dhufte ani ofii koo arguu kanan qabe akka laaletti naannoo ji'oota 10 waan hin caaledha jechuudha. Kanaaf egaa duras muuxannoo qabduun sagantaa kamirratti yoo argamte hojjetaa yoo turte har'ammoo gara Mo'aa TV'tti dhufte yoo hojii jalqabdu isa kaleessa tanaan har'a waamamuu qabdi yoo ta'es dhimmi kun ani waan akka kootti waan rakkina qabu natti fakkaanne kanaafiyyuu waan tokko dubbachuudhaan dura maalummaa isaa beekanii gaarii natti fakkaata isa kaleessaatiinis immoo har'a waamamuun sirriidha yookiin gaariidha natti fakkaatu. Mee maalumaafuu kaayyoo sagantaa kana maal akka ta'e isaanumarraatiyyuu አደግፈኑ በየተናናችሁ ነው በመተማመን ወቀጣዩ ዝግጅታችን እንሻገር ነው። ምንድነው የምናገኘው ደግሞ? ፈጣን ትውውቅ ለፍቅር ፈጣን ትውውቅ ለፍቅር አዎ ስፒድ ዴቲንግ ይሉታል። ባለፈው 15 ቀን ታይቶ ነበርና እንግዲህ ሰዎች የሚተዋወቁበት ቦታ የተለያየ ነው። የትውውቅ ሁኔታም ይለያያልና የተለያየ ነው። አዎ ግን እዚህ ላይ ግልጽ ማድረግ ያለብን ይሄ ትውውቅ ወዴት እንደሚሄድ ማንንም ሰው አያውቅም። ለትዳር ላይሆን ይችላል ሊሆንም ይችላል። አይ በዚህ ባጭር ደቂቃ መቼም ሰው አጥንታ እንኳን ማትጨርሰው ፍጥረት እኮ ነው አይደል? እና በ5 ደቂቃ ንግግር ደግሞ የትዳር ውስጥ ልገቢያት ከባድ ነው። ለትውውቅ መጀመሪያ ነው በቃ በጣም አጠር ያለች የመተዋወቂያ ፈጣን ትውውቅ እንጂ ወደ ትዳር የሚሄድ አይደለም። ለማንኛውም የምትፈልጉም እንግዲህ መመዝገብም ይቻላል። አዎ ቁጥር ከስር እናስቀምጥላችኋለን። ይመዝገቡና ይሳተፉ። በመጠያየቅ በጣም ትንንሽ በሆኑ ጥያቄዎች ምርጫችንን በመናገር ምን አይነት ሰዎችን እንፈልጋለን ለፍቅር ቢሆኑን የምንላቸው መተዋወቅ በትክክል። ስለዚህ ተመዝገቡ። kanafiga dhimmi sagantaa kana daqiiqa muraasa keessatti hiriyaa gaa'elaaftu namni tokko argachuu danda'a isa jedhu irratti hundaa'anii kan hojjetan natti fakkaata akkan isaan irraa hubadheetti jechuudha. Kanaafiyyuu egaa wanti sun dhugaadha sobaa isa jedhu fudhannee deemuu otoo hin ta'in dhimmi sun ijoossaa maali kan jedhu adda baasnee waan tokko beekuun nurra jiraata jechuudha. Isaanis garatti ni deemuun beeknu garuu daqiiqaa muraasa keessatti hiriyaa gaa'elaaftu namni tokko argachuu danda'a. Aasaa gabaabaa wal bartee daqiiqaa muraasa keessatti hiriyaa gaa'elaaftu namni tokko argatee gaa'ela dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hundaa'aniiti jechuudha. Kanaaf nuti immoo abbaatee akkasittiin akkanattiin hiriyaa gaa'ela barbaaddachaa jirti kamitti mo'atee birra hojjettee kan jedhuun odeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf waan tokko qabannee ba'uudhaan dura dudduuba isaa adda baasnee yoo beekne gaariidha jechuudha. Akkasuma namoonni immoo sagantaa garaagaraa hordofnu immoo waan hordofnu sana dursa adda baasnee beekuu malee waanuma nama kofalchiisuuf dhaqnee kolfuu hin qabnu waanuma irratti yaada kennuun barbaachisuuf dhaqnee kennuu hin qabnu. Kanaaf egaa namoonni baay'een keenya irratti koomantii barreessaa turreera yaada garaagaraa kennaa turreera jechuudha. Kun immoo barbaachisaa miti dhimmichi kan waggaa tokkoon duraati. Amma immoo TV Mo'aa TV irra kan isin hojjettudha. Kanaaf isa kaleessaa qabannee deemuu qabnu waa adda baasuu qabna callisnee arginee dhumaaf waan tokko maxxansuu qabnu waan tokko immoo maxxanfamee dhumaaf immoo dhaqnee irratti waan barbaanne dubbachuun nurra hin jiraatu adda baasnee beekuu qabna. Akkuma argine kaachuu hin qabnu isa jedhu dubbachuu barbaadanii erguma shi kana lamaan qofa dabarfachuu barbaade waan tokko gochuudhaan dura adda baasuu nurra akka jiraatu wanti ta'e tokko immoo dhagneedhuma ta'eedhuma argineedhumaaf irratti dubbachuu yaada kennutu hin ta'in dursa wanti sun maddisaa maalidha dhugummaasaa hangamidha jennee erga adda baasne waan dubbachuu qabnu dubbachuu waan barreessuu qabnu barreessuun akka nurra jiraatu waan hubadheefan isinii qooduu barbaade yoo balleesse immoo egaa akkuma dura jedhe na gorfadhaa isiniin jedheera. Erga kana lamaanan irraa hubadhan akka kootti isiniin jedha. Akkasuma egaa ishee qofa miti namoota baay'ee kan irratti hirmaatanidha. Mee kan namoota irratti hirmaatan sanas immoo haa dhaggeeffannu.
ከኔ ጋር የሚቀራረብ ሰውም አግኝቻለሁ ማለት ከሱ ጋር ብንቀጥል አሪፍ